ورحمة الله وبركاته. زرتو بريون وروني channel كده جا جروها بس تجرب تركم سنبقى جرات تنسين جتا جلق أبرا كاسي سنتين أرجسي نيم على في بيزيد أنجر وان تيفي دمرت سنة أرجسي سلفي قرو جلق أبرا تسجلي كوت تنسين سفنة akkasumallee kan hojjedhe kun kabaabii ni ala jaa'iza bituurraa manatti fireeshii hojjechuun barbaachisaadha. Maaliif jettanii dijaaj sadarii harkuma keessanii miicitanii daaktanii kallaaxoodhaan jechaadha. Kallaaxoodhaan daaktanii akkatti akkuma nama maxaamaa bituutti jaa'iza gootanii qopheessitu jechaadha. Argitanii amma ni kallaaxoodhaan hin daakee dijaaja bareechee dhiqee kallaaxoodhaan daakee akkasumallee ni qimamii isaaf ta'u shunkurtii mabsharaa taasisee shunkurtii bishaansaa mabsharaa taasisee bishaansaa keessaa cuuffeen ol kaa'ee sana booda filfila soodiidhaa fi babrikaa barbaree jechaadha. Akkasumallee boodara basal daakuu shunkurtii jechaadha. Kurkum yookaan irdi kan jedhamu akkasumallee ni zaafaraanii itti naqee jechaadha. Soogidda itti naqee jara kana waliin makee jechaadha. Waliin makee sana booda kallaaxaa keessatti immoo yeroo dijaaj sadarii kana daakuu shunkurtiin itti naqee maaliif sirriitti akka foon isaa bareeda ta'uuf kallaaxaan monnaa dijaaja daaktanu dura dijaaja sirriitti mummurtu akka kallaaxaan sinirkaa karbaanaa hin taane jechaadha. Dijaaja mummurtanii sirriitti bulleessitanii xiqqooshi sana booda deebistanii bishaan xiqqootti qiccu achi keessatti shunkurtii waliin daaktu jechaadha. Shunkurtii waliin daaktanii sana booda achi keessa baaftanii akkuma nama ejiinaa yookaan liixii bukeessutti paaraata amma isinitti hime kana jara waliin maktanii bukeessitu jecha akkatti sukkumtanii sana booda kunooti akkasitti fidattu jechaadha. Fidattanii sira jalqaba irratti sagalee kootti hin seensifne malee isiniif argisiisee tan ture. Egaa akkasitti fiddanii yeroo waliin sukkumtanii fiddanii kunooti immoo eenyuusaa waliin kana keessa galfattanu gubbaa sarara bishaanii shunkurtii sana gubbaa irratti facaaftu akka fooliinsaa sirriitti isiniif bareedu jechaadha. Akkasitti dalagdu amma kunoodha ani akka nama maxaama biteetti hojjedhee jira. Waa tokko toon harkaa hin badine jechaadha. Jaa'iza shunkurtii, timaatimii akkasumallee ni qaaraa jechaadha. Bagdoona si jala naqxanii akkasitti kabaabiin dalagdu jechaadha. Manumatti jaa'iza fireeshii taasiftanii maaliif kan alaa bittannurra kan manatti dalagdu bareeda. Sana booda yeroo sana immoo sammaaqni beektu kan yeroo salaaxaa hojjetanu itti naqanu ammallee itti firfirsaatan jira. Bareeda ta'a jechaadha. Akkasitti kobzaa nyaatanii jechaadha. Kun amma sammaaqni itti firfirsaatan jira. Akkasitti dalagdu nyaata qallaalitti hojjetamana. Amma kuni baay'ee mi'aawa. Keessi isaa silaayyuu daakamee waan jiruuf. Amma kuni alaa maxaamaa bitaa namni baay'inaan manumatti jaa'iza godhachuu ni dandeessu. Fireeshii isaa jechaadha. Osuma hin dadhabin jechaadha. Amma sammaaqitti naqee sana booda immoo kalas kobzaa haphii kana qopheeffadhee jira. Kobzaa kana fidee akkatti gubbaa irratti shaffanaa jechaadha. Shaffanee akkasitti akkuma nama maxaamaa fideetti geessaa jechaadha. Shaffanee akkuma yeroo maxaamaa bittanii keessatti akkasitti dalagdu jechaadha. Waan nama dhibu hin qabu. Kanaaf nyaata hojjechuun haaluma qallaadhaan hojjetama. Jajjabaadhaan siniin jedha alaa bituurra fireeshii manatti hojjettanii ofii keessanii yaalii gochuu yaalaa jalqaba irratti maaliif sila nariifadhe isinitti hin argisiifne turtii gaarii isiniif haa ta'u laayik sheer sabiskiraayib taasisuun hin dagatinaan siniin jedha. Aga viidiyoo biraatii walitti dhufnutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.